Jireenya kee keessatti waan siif murteessaa ta'e tokko yeroo eegaltu namoonni hedduun si mormu. Namoonni hedduun duubaa si harkisuun akka atiif duuba deebitu si godhuu barbaada. Namoonni hedduun akka waan arrabni isaanii qoree qabutti duubaa jechaan si waraana. Humaami. Garuu namoonni akkasii yeroo jireenya kee keessa si mudatan tarsiimoo allaachaa kana yaadadhu. Wantoota samiirra bararan keessaa ha allaachaan morkatuu danda'u harraageessa qofa. Harraageessi duubaa irra horuun gaafilaa isaa yookaan kochoo isaarra dhaabbatuun isa dira. Garuu gonkumaa fuula duraan isaa waliin qabsoo qabuu hin danda'u. Yeroo kana allaachi maal godha? Iftuu deebi'ee waliin qabsoo qaba? No, akkasin godhu. Akkasin godhu. Just lafarraa ol fagaatuun qilleensatti jijjiira. Haguma allaachi lafarraa ol fagaatu haalli qilleensaa harraageessatti jijjiiramaa deema. Yeroo kana duubaa allaacha waraanuu ni dadhaba, harka kannata. Yeroo hunda tarsiimoo kana yaadadhu. Warra duubaa jecha si darbatu, warra si duubaa si mormu dhaabbattee morminiin, warra si duubaa gungumu dhaabbatteen dhaggeeffatin. Just akkuma allaachaatti ol ka'ii hagam akka ol ka'uu dandeessu gochaan agarsiisi. Yeroo san humna ittiin si dura dhaabbatuu danda'an hin qaban. Arrabni isaanii qoreen sunis ni gabaabbata. Atis ol ka'uun kee itti fufa.